Fellowshipin Mandela Washington kan dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa maqaa Young African Leadership Initiative jedhamuun waamamu. Bara bulchiinsa pirezidaantii Barack Obama irraa kaasee dargaggoota Afrikaa irraa gara United Statesitti fiduun muuxannoo gaggeessummaa akka qooddatan taasisu kan bara kanaas turtii ji'a tokkoon booda guyyaa kaleessaa xumurameera. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa garaa irraa waggaa waggaan hojii biyya isaanii keessatti hojjetaniin dorgomuun dhufan muuxannoo hooggansaa yookaan hojii manneen hojii dhaabbilee United States keessa jiran irraa qooddachuun gara biyya irraa dhufaniitti deebi'u. Hirmaattota bara kanaa keessaa tokko kan ta'e Salamoon Ittaansaa Itoophiyaa irraa kan dhufeeru Yuunivarsiitii Drexel kan magaalaa Philadelphia kutaa Pennsylvaniaatti argamutti ramadamuun muuxannoo qooddachaa ture akkas jechuun ibsa. Kaayyoon sagantaa kana Young Mandela Fellowship kan jedhamu kun kaayyoon isaa ni guddaan dargaggoota Afrikaa Saharaadhaa gadi jiranii gammoojjii Saharaa gadi jiranii dandeettii gaggeessummaa isaanii akkasumas hariiroo isaan uummata yookaan hawaasa United States yookaan Ameerikaa wajjin qaban cimsuudha. Kaayyoo kana wajjin wal bukkee qabsiisee gaafa ilaallu turtiin Drexel University yookaan naannoo Philadelphia Pennsylvania keessa godhee tokkoffaa dandeettii gaggeessummaa kootii cimsuudhaaf akkasumallee hariiroo ani ogummaa koo keessatti yookaan hojiin hawaasa koo keessatti biyya koo keessatti hojjedhu irratti namoota na gargaaruu na tumsuu danda'anii wajjin hariiroo uummachuu irratti yeroo gaarii ture. Kanaaf turtii gaarii dhadheenii amana. Salamoon turtii isaa kana keessatti muuxannoowwan argate yommuu gara Itoophiyaatti deebi'u hojii isaa irratti faayidaa inni qabus hima. Ani kan inni hojjechaa jiru barsiisaa ta'eetidha. Yuunivarsiitii Asoosaatti barsiisaa ta'een hojjedha. Mana barnootaa seeraatiin barsiisa. Akkasumallee kutaa hariiroo quunnamtii hawaasaa fi alaa kan yuunivarsiitii sana gaggeessaatiin jira. Kana malees immoo irra caalaa immoo hojii tola ooltummaa keessumaa naannoo tajaajila seeraa bilisaa irratti hojjedha. Hojii kana gaafa gara biyyaa deebi'u hojii kana cimsuudhaaf shaakalli an iddoo kanatti argadhe barumsni iddoo kanatti argadhe isa kana cimsuudhaaf na gargaara. Hojiin kallattii kanaan jalqabee jiru gara biyyaatti yeroo deebi'u cimsuudhaaf irratti hojjedha jechuudha. Dargaggoonni haala kamiin sagantaa kana irratti hirmaachuuf dorgomuu danda'u kan jedhuuf Salamoon warra gara fuula duraatti irratti hirmaachuu barbaadaniif dhaamsa qaba. Sagantaan Mandela Washington Fellowship kun sagantaa baay'ee guddaadha. Keessumaa dandeettii gaggeessummaa cimsuudhaan akkasumallee hariiroo nuti uummata Ameerikaa wajjin qabnu dhaabbilee Ameerikaa wajjin qabnu cimsuudhaaf baay'ee kan nu gargaarudha kan nu tumsudha. Isa kanaaf dargaggoonni isa kanarratti waggaa waggaadhaan sagantaan kun gaggeeffama. Kanaaf dorgomuutii qabuun jedha. Garuu inni guddaan sagantaa kana dorgomuudhaaf hawaasa kee keessatti hojii gaarii hojjechuu danda'uutii qabda. Hawaasa kee keessatti hamma dandeessu ogummaa qabduun dandeettii qabduun waan xiqqoollee haa taatu hawaasa keetiif waa tokko buusuu danda'uu qabda. Embaasiin Ameerikaa kan biyyoota keessa jiru akkasumallee kan Itoophiyaa jiru yookaas immoo dorgommii kanaaf dhaabbileen hojjetanii isa kana consider godhu yookaan immoo hojii kee kana consider godhu. Kanaaf isa kanarratti illee dargaggoonni cimsanii hawaasa ofiitiif waa buusuu irratti dursanii hojjechuun gaariidha. Sana booddee sagantaa kanaaf yoo apply godhanii yookaan immoo yoo gaafatanii argachuu danda'u. Kanaaf isa kana dhaamseen dabarsuu barbaadu.